dhugumatti $250 sirraa bahee yoo sirraa bahee amma sii kennaa jechuudha. Nama badii bilata na qabatee dhufu maallaqa xiqqaa kana na gaafachuun maallaqa manguddoo duratti illee anarraa hamzee baga wallaanee obboleessa kiyyallee je'eetiin jira. Egaa daawwattootaaf hordoftoota keenya ammallee bitanarra jirra gaa dubbii iddootti murreeti maaliif irra jirraa ammas nu hordofaa du'aa nu godha du'aa teessanii nu bira jiraadha isiniin jennagaa rabbi dubbii tana keessaa rabbi nu haa baasu qulqullummaa warra gartee dubbii tana firraa fixee keessaa bahuu danda'u rabbi nu haa godhu hunduma keenyaa'u warra gartee arraanni isaa arraata haqaa ta'e rabbi nu haa godhu manguddoolee manguddoo cubbuutii miti manguddoo dhugaa dhaloota dhugaa waliin fayyiftu san rabbi nu haa godhu nu wanni arraas astettaa'u jirruu fi dhaloota keenya waliin fayyisu gammachuu dhaloota keenyaa arguuf ifaajjaa kan jirru isinis bakka jirtanii wanti silaa fedha keessanii fawwiin keessan guddaanii isuma kana arguudha du'aa nu godha hunduma keenyaa'u warra waliin fayyisee walumaanuu gammadu rabbi nu haa godhuun jaa dubbiin teeti soorii kiyya. Anaa haasa'u jiru daawwattootaan dubbiseettee jidduudhaan seente bareedaadha. Mee gaafii karaa arafeetiin as deebisa maaliif nuti akka oromottis irbuudha qabnaa akka diin islaamattis diin islaam qabnaa. Egaa beekaa hayni arraan tana yoo irraa dabanii aarrinis sheexaaninis waan fedhi nama dubbisaa ilmi namaa kun yeroo aaree waan godhu hin beeku. Maaliif sheexaanni bakka lamatti nama injifadha je bakka inni itti aaree fi bakka inni akka malee quufe. Bakka akka malee quufe sanitti ibaadaa fi waa hunda akka dadhabu isa godhu. Bakka aaretti ammoo waan rabbiin hin feene fi ilmi namaa hin feene jechaan akka nama jirullee itti fayyadamaa jechuudha. Kanaafuu ani kanin ju'u arraan tana addunyaadha boroo akhiraadha jan. Egaa akkas jaanimi? Egaa arraan tana maarree nan jira. Kanaafuu arafee maaliin gaafachuu barbaada? Obboleessa keeti gurbaan kuni haala jireenya biyya namaa keessa itti jirrus ni beeyta. Dhugumaan ammaan tana maallaqni $250 kaja'amu fakkeenyaaf sirraa bahee ja'ame san dhugumaa jechuu barbaadeeti. Maaliif? Ta'arraatis ilaallee taburuutis ilaallee wanni kun yoo dhugaa tahes obboleessa keenyaas akkamiin innis obboleessuma keeti. Waan kanarratti mee akkam jettaa dhugumaa maallaqni $250 ta'uun wanni baasii sirraa bahe jechuudha. Dhugaa keeti nuti akka islaamummaatti illee akka oromummaatti illee cubbuullee yaaduu hin barbaannu. Ambaasii kana na gaafachuu dura waa'ee bultii tiyyaa akka itti deebite akka manguddichi itti deebisee usala na gaafachuutu dursa ta'e ture. Ati galatoomii wanni ati jettelleen wanni nan baase $250 akkasi. Akkasiin nan baase. Dhugaa keeti sila dhugaadha wanni nin si gaafachuu qabu akkaataa sila waan taheedha. Garuu wanni nin barbaade ammaan tana akka yaada keenyatti nuti hangi manguddoo wal qabannee wanni dhufne baasii sirraa bu'e san bahe san bakkasiif buusuudhaaf. Maaliif tan fuuldura gurbaadhaa fi ati jidduu dubbannee walii araarsuudhaa itti deemna inshaallah. Maaliif rabbiin umrii nu haa dheereessuu fayyaas nu haa kennu. Kanumaafuu obboleessa keetii namni kun jechuudhaafiin waan kana si gaafadhe maaliif wanti takka aaraan godhanii booda sheenaa namatti tahuu malti. Ammas waan aaraan goote booda si keessaan deebitee miidhaa sirra fiduu malti. Maaliif nuti yoon beeynillee inni ni beeka. Eeka ulaam ni beeka jechuu kiyya. Kanaafuu wanni kun dhugaan sirraa bahe moo maaliif aaraan obboleessa kiyya kana waan inni na godhe saniin irraa baadhallee jettee yoo hanganaan baasee ka jettu tahe kanaafiin waan kana keessa qorannee akkana nutis dubbii gubbarra diddibaa gooneetuma hangana baaste hanganaan baaste aya jennee yoo cal jenne fakkeenyaaf waraqaa takka agarre ammaan tana fakkeenyaaf namni tokko yeroo mana yaalaa dhaqee waraqaa dhotan namaa barreeffamaa baasee hangana baasee riisitaa jira. Amma nuti faafturaa sanis waan ja'amuus hin agarree amman guddoon duraan keessa jirtulleen akkanaa faafturaanis ni jirti maallaan hin jenne. Kanaafin manguddoo dhageessoo kunuuni taa'an isaanii si wajjumaan taa'aa jirra. Faafturaan ni jirti moo wanni kun qabatama maal ijaan agarree fakkeenyaaf ragaa maal qabaannee ati waan kana akka miidhaa keessa maal atis miidhaa kee hin feenu laal wanni beeku qabdu. Kanaafuu wanni kun sirrumaahi dhugumatti $250 sirraa bahee yoo sirraa bahee amma sii kennaa jechuudha. Kanaaf ani narraa bahee jira. Garuu immoo mucaan kuni waan inni na godhuu keefi ati obboleessa keetii jetta obboleessa akkanatti hin kaa'inu na kaa'ine malee kuni obbolummaallee
obbolummaa dhugaa san silaa qabaanne kayna manguddoo isaa ergadde natti garangalu kan akkasin naa qabadhu deebi'ee immoo hamzee dha'ee mataa facaasee ijoolleen sanillee jalaa badde nama badii bila tana qabatee dhufu maallaqa xiqqaa kana nagaafachuun maallaqa manguddoo duratti illee anarraa hamzee baga wallaanee obboleessa kiyyallee je'eetiin jira garuu immoo xiiqiidhaaf maallaqa hanniin fudhaa dhibbaan dhibbattiin fudhaa an waraqaa fi waan kana isaa jechan dhiise malee numaaf jechan dhiise malee waan akkanaa kana nagaafachuu qabdan je'ee yaadee hin turre waan akkanaa amma arrallee burullee nan gaafatina deemaadha hamzee gaafadhaadha waan qama akka rabbe inni nuuni beeka annan gaafatina waan akkanaa nan gaafatina numaaf si jechan dhiise la si jechan irraa dhaabbee atillee baay'ee tekkalatamtu yoo kolfiyoon sitti jijjiirallee Umara koon qabu yeroo takka dubbinaa kanna ayye bareeda haala ta'e hunda beeka gamanas taa'umsa nuti teenye san keessatti ani waan hin ibseen qaba wanti ibsee taateewwan kun akkatti ta'ee jalqabarraa kaasee akka dubbiin tokkeessii galtuufin si hime isa diinagdee dhugaadha silaa haala ta'e hundaa beeka nama jirutu fura jennee jirraa miire arafeeni qaama gartee silalleefuu dubbii keessan deebinu jenne keessa yoo deebinu dubbii inni dheerattii jenne wanni arafee kiyya wanni atis miira keessa nurraa galtu hin jirtu silaa dhaloota arrabaa ilkee waldhaan jenne wanni niin dubbii san kaasee akkasitti si ibsee fi haala isii gadi fageenyaan akka ati keessa isii hubattuufi keessa erga hubatte immoo gama dadatti akka deemnuufi dadatti deemuu jechuun maal jechuudha beektaa fakkeenyaaf nu jiroo san keessatti dubbiin haasonye jenne dubbiin duuchine jenne gulantaa ala jira jenne nama wal fitu bishaan bishaan itti nanyee akka wal nurratti ajjeefne taasifne jenne sanirraan haalli ta'e immoo kadhaamelleen kadhee osoo yaaliin qaamuma gartee silaa haqa isaa badee barbaadata deemuutu baasii baasee yaaluudhaaf yaalate jenne erga inni yaalate immoo tolchee jira baga dhalasaati yaalate kaanii isii dhalasaati kaballeessees badaan keenyaas numa qaba jechuu barbaadeeti gaarii fi badaanis jallaanis numa qabaa jechuun nu dhaloonni kun wal malee waan qabnu hin qabnu harfi kiyyaatis miira keessa narraan galin jechuu barbaadeeti kanaaf haa ta'u erga wanni san hunduu tahee as garagalle booda amma bultii isaatis deebite har'a wanni as dhufneef tokko galanni kan rabbiiti ammallee walitti haami'eessuu gartee isaanillee jaalalaaf gartee warra waliin arrillee filatu umrii dheertuu rabbi haa kennuufi riskii gurguddoollee rabbi nuuf haa kennuufi dubbiin takka maa dhuftiin jedhan inni dhuftii dogoggoraan uumamuu dandeessi dogoggora uumame jala deemanii dogoggora biroo dalaguun ammoo wallaalummaadha. Nukas jirruuf ammoo dogoggoroota uumame sanii gartee gadi fageenyaan hubannee warraa barannee yaallee dhaloonni keenya akkasitti dogoggora akkasittiin deebine gorsa isaan malu goonee fayyatti deemuuf as dhufne arafee kiyya. Haa ta'u dubbiin silaarra isinillee irraan dhufuu hin maltu manguddichinis waan isinirraa hubatu waan barbaadee fi bakka tana dhufne dhugaadha maallaqni yeroo sanitti itti murre dooraa itti murre badiidhaa miti waan ati qiisha keessaaniin baasa jette sanumaa fidi jeeni jechuudha. Sanillee kan hin jeef dubbii hamboomsuuf malee waan birootiif miti. Maallaqni sanis dhufee natti kenname jechuu barbaadeeti. Harka kiyya jira maallaqni baasiin ati baaftee jechuu barbaadeeti. Baasiin sanii waan qiisha keetii bahe. Ati immoo haqa kee barbaaddataa yeroo san deemutti jirta malee ati waa balleessite yookiin waa dhooyite waan san hin baafne qaama dhaheetu jira sanii fi isaan fidi jennee jechuudha. Inni fidee jira. Tana erga tana fidee jiru gaatanammaan tana sibiraan keenya sichi dubbii hafte bal'inaan naas siis manguddoo kanaas dabalatee nu qabatti jechuu barbaadeeti waliin fixuu irratti maaliif jennaani dhugaadha mufiin iddoo tana dhalattee jirti mufiin dhalatte mufii dhaloota keenyaati diinaa miti beekamti diinummaan qabna dhaloonni wallaalummaadhaan waa jechuun gowwaallee ni qabna jechuu barbaade maraataas ni qabna. Maraata keenyallee warra akkatti qabatu beeku rabbi nu haa godhu gowwaallee akkatti qabatu beeku rabbi nu haa godhu jechuudha. Isa san jala deddeemnee qoqqotuun ammoo jechuun maqaa hin taane ofii buusuu fi gama badiitti deemuudha malee gaarommina hin dhuftu siin jechuu barbaadeeti miira keessa akka nurraan galle. Ani miira keessa hin galu. Maallaqa saniis ani imma qabee fideetiin jira. Tole hayyee. Isaas amboomsee waasii tahee abbummaadhaan kakabu sooriin irraa fudhatee jira jechuudha.
wanta gartee achi keessa badee fi wanta ta'e hundumaa waliin fuula duraaf laaluudhaaf deemna. Sooriin isa ba'a. Naa kan nu dandeessanii jala. Waan siifiin kenna carraa'ee waan inni as keessatti dalage taan guddoo sila akka dubbitti qabnuuf taateewwan as keessa ta'e fuula duraaf walumaanuu nu qabatte nuti dhiiraa beha. Har'a gulantaan ta'e hanya qabahee kajala baatee galchinee jira mana jiranii ammallee jaalalaa wajjii sinaa jiraachisu hamtuu isinirraa qabu akkitti waliin socho'aa jirtaniif akka namni yaadee'u garagaraa isinirraa jaalannee jirra ammallee jaalala iddoo teessanitti haa magarsu. Ani gammadeetiin jira ammallee gammachuudhaan warra barbaadamtuu waliin jiraatu rabbi nu haa godhu isin jechuu barbaade. Kanaaf amma atiis dhiira amma boota kaawwanti siyaaf hin jiru. Dubbichi nu qabatee jira abbaa dubbiin gaa jechuun rakkoon tun irraa dhalatee fi gartee dubbiin tana keessa bu'uuraan jiru haa taatu malee gadi fageenyaan fixuu irratti amma booda nama dubbiidhaan kaa yeroo hunda fatara dubbii godhatu hojii dubbii godhatu osoo hin taane fixuudhaaf deemuun atiis waan gama keetiin kaa hanga tokko ofirraa liqimsitee kaa eefaa barra maal jedhanii liqimsitee hanga tokko immoo gara fayyinatti deemuu qabnaan siin jaa gama keetiinis isa saniin sirraa barbaada. Manguddichinis wanti dhufee waa si gaggaafatuu fi maallanyummaan ja'ame kunuu dogoggoraan ja'ame moo dhugumaan ja'ame manguddummaa warri yeroo san dubbate kun maallaqa kana badiif itti mure moo waanuma ba'e wanni beetun immoo qabatamaan waraqaa isiini qabdi moo hin qabduudha beeki. Kanarratti anis yeroo sanitti waan si gaafadheetu jira. Inni kun hagam takka dhugaadha. Itti isin dayin irraa hin hir'isini. Waan jiru lafa kaayi waan keessi haafitu jechuun caa dubbii guddoo jirtu sanii tolchuu fi jala haruu fi akkas godhe. Tole. Meeniin dubbadha jette. Ani beekadhu carraa naa kan nuuf baay'ee galatoomaa yoon isin dura dhadhaabbadhellee afaaniin jechuudha hedduu takka na of kolchaadha. Ammaan xiqqoo fi guddoon isin naaf fiddanilleen naaf taati isin rakkoo fi bal'oo xiyyataniin keessa ture ni beeytan waan ta'eef akkasii nuumaaf kiyya akkas ta'atilleen baay'ee takka galatoomaadha. Waan gartee fiddan xiqqoo fi guddoo naa kannaadha. Akkasitti gara Hamzee deemne walumaanuu halaallu tawaan hafe qaamee Hamzeellee ilaala jeemire inni. Hayyee dhugaadha. Wanni nuti finnees kana beekiyaa mucaa nuti hamtu matee hin feene maaliif aaraan akka yoo waa gootee booda hamtuun akkas hin dhaqqabnee fi waan kana jala qorachuu barbaanne malee waan biraatiif maaliif akkuma dubbanne reefuu namni aaraan waan fedhe dalagaa akkuma jenne sani kanaafuu baasiin kayitis kunoo kana si dhufee jira. Ani xiqqoo fi guddoon isin naa kannitan naaf tahaa galatoomaadha. Asirra waan siin jiru qaba rafee kiyya. Ayyee. Beekni namni yeroo waa dhufanii waan dhufe hunda if jalaa hin fixu waa hambifachuudha qaba. Wanni hambifatan san maali qaamni dogoggoraa waan kana fide dhaluma teenya. Jallataas haa ta'u gartee wallaalummaanis gowwummaa maraatummaallee haa ta'u dhala teenya. Haa ta'u balleessee badii tiyya jee waan silaa jenne sanillee fidee jira. Nus amma waa keessa dhiifachuudha qabna. Ani dhalatii jaatisiin gorfachuu fedha bakka tana keessatti jechuudha. Maaliif dhalatee yeroo silaa dubbiin jirtu keessa kennitee booda boohuun nama dhibaaf hin jee. As keessatti qulqullummaadhaan wanti ati baafte dooraara 250 ta'uu sirrii ta'uu ni amantaa jechuudha. Ammallee guddoo rabbi siyaa kennuun siin jaa isarralleedhaa gaddeebuuf keessatti isaa laaluuni. Innu qabdi ani ilma kiyya waan taataniif sirri waan isin murteessan naaf ta'a. Isin qabuu fi jala deemnee hunda yoo ni goona jenne beekee qaamni miidhaa geggeesse tokko yeroo miidhaa isaa beekee waan sanitti seene guutumatti isaa simmiinuu jechuu barbaadeeti taan guddootu hafee tanaas keessatti yoo laalan haasee biroolleen guddaan hafee jira jechuu barbaadeeti isa kanallee of keessa deebiin akkani. Rakkoon qabu. Keessa akka deebinuuf hin jaa xiqqollee ilaaluun jiraachuuf qabaa. Rakkoon qabu. Hayyee nu hobbaadha.